Kamoltan akkam bultanii nagaa gaafachuun aadaa keenya waan ta'eef barbaachisaa waan ta'eef nagaa jenna malee nagaa maaltu jira muti. Ammallee Waaqayyo Oromoodhaaf nagaa haa buusu. Dhiiga ilmaan Oromoo dhangala'ee dhiiga goota keenyaa dhiiga Hacaaluu Hundeessaa Waaqayyo dhiiga isaa dhangalaasee lafatti hin hambisini. Gumaasaa lammii gumaasaa baasu Waaqayyo Oromoo haa godhu. Kanuman jedhaa amma waanuma lamaan sadan tokko jechuufan as ba'e. Innis tokko doorsisa Dr. Abiy Ahmed kaleessa uffata loltummaa kaleessa lafa kaa'ee uffatee as ba'ee Oromoo doorsisuusaa. Inni gara biraa haaluma amma jiru kanaaf waa'ee miidiyaa Oromoo guddicha kan Oromoo ifatti baase yeroo jalqabaatiif miidiyaa bilisaa miidiyaa waa tokko hir'ina hin qabne miidiyaa Afrikaa keessatti Itoophiyaadhaa miti Afrikaa keessatti qulqullinaa fi dhugaa sabaa dhugaa uummataa gabaasuudhaan beekame miidiyaa Oromoon yeroo jalqabaatiif miidiyaa guddaa horate miidiyaa Oromoo miidiyaa neetwork irraa amma tokko jedha. Itti aansuudhaan waa'ee ajjeefamuu gooticha keenya Hacaaluu Hundeessaa hidhamuu hoogganoota Oromoo obbo Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamuu isaanii irratti biyya alaa addunyaa kanarratti hiriira mormii gurguddaatu godhamaa jira. Anis akka nama jiraataa biyya Norwee jiraatutti dhaamsa irra deebii qabaa jechuudha. Karaa mata duree kiyya jalqabaatitti deebi'uudhaaf kaleessa Dr. Abiy Oromoo maal jedha nama lubbuu namaa balleesse ega balleesse booda immoo itti dhaadatu kan ajjeesterra yookaan kan ajjeestiterra kan reeffa isaa irratti dhaaddattetu caalaa jedha. Ajjeefamuu lubbuun darbuu sana otoo hin taane Oromoon kan kokkolfatu egaa ajjeefamee booda yookaan egaa tarkaanfiin akka kanaa fudhatamee booda sochii jiru waan godhamurraa jechuudha. Fakkeenyaaf gosa tokko keessa yoo gosni tokko ajjeefame yoo gosni suni ariitiidhaan dafee gumaadhaaf hin iyyanne gumaa warri gosni irraa namni wareegamee suni gumaa atattamaan dafee gumaa baasaa jechuudha. Yoo qaamni ajjeese suni kan didadu taate yoo kan falmatullee taate kan ajjeefteerra kan irratti geerartee jedhu geeraruu baatullee akka haaluu wayii yookaan akka waayii yoo gaafa godhu kan ajjeefteerra kan irratti geerartee jedha. Amma obboleessa keenya gooticha keenya Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuu irra jalqabumarraa du'uu isaatirra awwaalcha isaa makkaraarsu awwaalcha isaatiif bakka dhoowwachuu kabaja dhoowwachuu awwaalcha isaa ilaalchisee sagalee uummataa gaaffii uummataa gaafachuu gaaffii uummanni gaafatu dhaga'uu dhabuu sana bira darbee warra gaaffii kana gaafatanii
rasaasan haga waxaluutitti ga'ee jechuudha mootummaan. Inni kun tokko. Awwaala isaa egaa awwaalame booda guyyaa lammaffaa booda Dr. Abiy Ahmed uffata reenjarii kaleessa lafa kaayee uffatee Oromoo miliyoona 50 doorsisuudhaaf karaa foddaa televiziyonaas ba'ee jechuudha. Argitanii silaa akkaati Oromootti hin doorsifamu Oromoon isaa fi harka irraa qaba jechuudha Oromoon Abiy irraa. Haa ta'uti akkuma gooftolii isaa kaleessa Oromoo egaa rasaasan tumanii booda achi as ba'anii loltoota isaanii galateeffachuu uummata harka duwwaa ba'ee gadda mucaa kanaa gadda Haacaaluu akkaataa inni itti ajjeefame dafaa ifa nuu godhaa hin awwaallanna jedhee biyyattii guutummaa biyyattiitti harka duwwaa ba'ee mormate irratti rasaasa roobsanii egaa ajjeesanii booda warra ajjeesan san ammoo as ba'anii galateeffatanii jechuudha. Inni kun Oromoo biratti yeroo lammaffaati. Muktaar Kadiris bara Agaaziin ijoollee Oromoo harka duwwaa hiriira baate rasaasan haamu sana asuma miidiyaatti ba'ee yeroo sana Oromiyaa bulchaa ture. Akkuma har'a Abiy jedhe kana jedhe jechuudha. Galateeffate baga ajjeeftanii otoo ajjeesuu baattanii waan kun itti fufa. Silaa otoo isin rasaasan waxaluu baattanii hiriirri kun hin dhaabbatu ture. Ajjeesuu keessaniif baay'ee galatoomaadha jedheenii jechuudha. Sana jechuun isaati hiriirri saddan cennee mormiin saddan cennee Muktaari akkamitti akka ari'ame hin beeka. Muktaari akkamitti akka taayitaarraa buqqa'e hin beeka jechuudha. Hiriirri sun mormiin sun harka duwwaa ba'anii ajjeefamuun sun qawwee inni warra Agaazii itti bobbaasee ficcisiise sanaanii Oromoo duubatti hin deebisne jechuudha. Oromoon gaafasis akkuma har'aa kanatti ba'ee harka isaa duwwaa bahee falmateet bakka har'a warra gogaa yookaan kallee jedhanii bineensaa uffatee Oromoo keessatti dhufee Oromoo gowwomsee har'a immoo akkuma seenaa kaleessaa sana akka deebisu taasise jechuudha. Taariik raasuun dagmaa jedhan warri isaanii warri gooftolii isaanii har'a isaanii gooftoliin jira. Dr. Abiy isa sanarra nuu deebi'e. Inni kun itti milkaa'uu otoo herregatee gaarii. Inni kun Oromoo hin jabeessa malee Oromoo itti cichisiisa malee Oromoo duubatti hin deebisu. Kun seenaa bara dheeraa waan himnu miti. Waan waggaa 4-3 qabsoo waggaa 5 as dabarsine kan argine kan keessa jirru jechuudha. Kanaaf doorsisni kun Oromoo irratti akkanatti dhaadachuun kun Oromoodhaaf kutannoo warra irra wareegame kanaaf gumaa isaanii baasuudhaaf galaa ta'aafi jechuudha. Oromoodhaaf galaadha kun. Galaanuu galaafta akkuma gaafa dur Muktaar Oromoodhaaf galaa kana galaasee isa kanarratti dhaabbatee Oromoon kutatee du'a otoo hin sodaatin har'a Dr. Abiyyiin
malaka maalinni masaraa minilikii isaa galchee jechuudha. Ammas reenjarii har'a uffatte kana kan ittiin salphattuudha ta'a malee kan ittiin kabaja argattee masaraa minilik sana keessa ittiin jiraachuu akka hin taane shakkuu dhabuun kee mataa isaatiin eenyu akka taatee fi akkamittiin akka waa ilaaltullee ifa godhaa jechuudha. Kanaaf Oromootiyyaa hin ajjeefamne mataarraa nu ajjeesanii har'a Hacaaluu ajjeesuu jechuun uummata Oromoo miiliyoona inni sochoosu sana mataa keessa dhahuu jechuudha. Namni gaafa bofa mataa rukutuu jedhanii yoo ajjeesan. Abiyyi amma sana kan godhe garuu ammoo isa sana ittiin fiixa ba'anii waan gara biraa ta'e jechuudha. Har'a Jawaar waggaa 5 waggaa 6 darbe kana harka isaa duwwaa Oromoo qindeessee miidiyaa ijaaree I am an Oromo first. Waan guddaan kun jechi guddaan kun waan jecha kanarratti hundoofnee qabsoo tana bu'aa buufannee as geenye kana gadi buufneti mee waan kana irra akka biyyattii tanaatitti gaafa ama Oromo first jedhu maaliif jennaan Itoophiyaan Oromoo irratti humnaan fe'amtee jedhe Jawaar. Sila Itoophiyaa Oromoo irratti humnaan fe'amte tana bakka itti goonee Oromoon yoo barbaade Itoophiyaadhaan yoo barbaadu baate biyya isaa bilisoomfatee Oromiyaa bilisoomfatee akka Oromootitti biyya Oromiyaa jedhamtu qabaatee haga jiraachuutti bakkaan gahuuf kan turre isa sanarraa gadi buufneet jarri kun mataanu maranii afaan damma dibatanii gogaa hoolaa uffatanii yeeyyii gogaa hoolaa uffatanii hoolaa akka hoolatti makamanii hoolaa keessatti makamanii akkanattiin waan har'a nu dura geenye kana Hacaaluu lubbuu isaa dhabne jechuudha. Odoo dubbii sana Oromoo farstii sanatti itti fufnee Itoophiyaan dura akkamitti nurratti fe'amtee sadarkaa jedhu wajjin teenyee negotiate goonee Oromiyaa ijaarran immoo Itoophiyaa waliin jiraanna. Gaafa Itoophiyaa waliin jiraannu Oromoo gaheen isaa maalinni? Oromiyaa fi Itoophiyaan akkamitti wallaalu seenaa darbe sana akkamitti yakkamtoota Oromiyaa cabsan Oromoo harka mura Oromoo harma ciran isaanin dhiifama gaafachiisanii warra sana seenaa warra sanaa diigamee otoo akkasittiin injifannoo keenya kana karaa buufneerra odoo ta'e har'a dhaloonni sadaffaa Minilik ni oonafxanyaan har'a mataa tollu baaftee dhaloota kana akkanatti hiraarsitu akkanatti ittiin duultu akka amma Oromoo ganda keessa deemtee ajjeeftu kanatti ajjeeftu turte. Sana odoo goonee irra ta'ee akka Oromoon barbaadutti biyya isaarratti akka Oromoon barbaadutti Oromoo wajjin bulu turan. Isa sana karaatti hambifneeti har'a namoota akka Hacaaluu kana dhabne. Isa gaafa Oromoo falisti jennee itti dhaadanne sana. Isa waan karaatti hambifneef Hacaaluu dhabne. Odoo isa sana qixa sanaan Itoophiyaa wajjiniinuu qixa sanaan Itoophiyaa wajjiniin gaafa mo'annu sana warra ani Itoophiyaadha jedhu sana wajjiniinuu qixa sanaan teenyee wal murminee waan waliin nu jiraachisu waan gargar nu godhu adda baafannee murteeffannee itti seennee irra ta'e
har'a Hacaaluu hin dhabnu ture. Har'a Jawaar mana hidhaan seenu ture. Jawaar isaan mana hidhaatii baasee Jawaar karaa nagaa qabsoofnu ilmaan abbaa gadaati jedhee ilmaan Zamoo Ambassaa ilmaan abbaa gadaa jenneeni ilmaan abbaa gadaa jedhee qabsoo karaa nagaa jedhee kabajaan akkaataa itti qabsaa'aa ture illee kompiitara karaan qabsaa'aa ture. Meeshaadhaanii miti meeshaa waraanaa miti misaa'ela miti kompiitara kanaanani dhaamsa Oromoof dabarsaa dhaamsa qeerroof dabarsaa qeerroorraa dhaamsa fudhachaa kan Oromoo kaabaa Oromoo bahaatiin qabsiisee kan Oromoo bahaa Oromoo lixaatiin waliin gahee Oromoo giddugalaa Oromoo dhihaatiin waliin gahee bakka tokkotti afaan tokkoo fi humna tokkoon akka tokkotti akka qabsaan taasisee kompiitara kanaan qabsaa'ee Oromoo tokkoomsee wayyaanee jilbiiffachiisee Maqaleetti galchee amma karaa nagaati qabsoofna waan wajjin hojjannu wal mari'anneet hojjanna kompiitara kanarraa fudhadhaa kompiitarri kun seenaa qabaa jedhee dabarsee kenne Jawaar Mohaammed. Lammaa Magarsaa seenaan kompiitara sanaallee akka kanatti yeroo gabaabaa keessatti awwaaluun isaa Lammaa Magarsaa ministeera waraanati achirraa aangoo hin qabaa aangoo hin qabu waan gara biraa ta'e maqaadhaaf achi jira. Waraana inni yoo xinnaate yuunifoormii irraa Abiyyi uffatee gadi ba'e kana isatu mallatteessaa akka bitamu. Waraanni inni yuunifoormii itti uffisu kun ijoollee karaa nagaa qabsooftee kompiitara irraa fuudhe sana waraanni isaa haamaa jira jechuudha. Waraanni har'a Dooktar Abiyyi galateeffatu kun waraana obbo Lammaa Magarsaa kompiitara Jawaar irraa waadaadhaan fuudhe karaa nagaa uummata keenyaaf biyya keenyaaf qabsoofna jedhee itti kennee irraa fuudhe sana bakka kaa'ee fi waan irra kaa'ellee akka jirullee wal dhabnee jechuudha. Lammaa Magarsaa har'a gaafa Oromoon akkana ta'u kana gaafa Oromoo waraanan waxalamu kana gaafa haati Oromoo maasaa keessatti ilmoo dhodoo harma afaan keessatti qabattee jirtu rasaasaan rukutamtee ajjeefamtee jedhamu kana miidiyaa irraa dhagahaa jirra. VOAdha kan gabaasaa jiru, BBCdha kan gabaasaa jiru. Waraana kanaan lakkii jechuu humna itti qabaachuu baatullee ofii isaatii gadi ba'ee waa jechuu dadhabe. Lammaa Magarsaas yakkamaa dugda duuba taa'ee Abiyyiin dugda duuba taa'ee yakka gaggeessaa jiru jechuudha. Hin raawwate kan isaatis hirmii kee tufneerra ammaan booda. Hirmiin Lammaa Magarsaa ammaan booda tufameera jechuudha. Kanaaf ilma abbaa gadaa abbichuu keenya afaan kana jennetti hin qaanfanne hin salphanne. Afaan siin abbichuu keenya ilma abbaa gadaa jedhe sana Oromoon seenaa isaa keessatti kan itti qaanfatu ta'ee jechuudha. Ati ilma abbaa gadaa ta'uu dhiisiiti. Abbootii gadaa quucarsite. Abbootii gadaa salphiste. Bara wayyaanee sanillee bare dhaagatama qabu ture abbootiin gadaa. Dhagahatama qaba ture abbaan gadaa. Har'a abbaa gadaan dhagahatama qabaachuudhaa miti. Bakka isaan jiranillee Oromoon quban qabu jechuudha. Har'a Oromoon kan argaa jiru ilma abbaa gadaatirraa uffata reenjarii faranjiin hojjattee ofitti diree gadi ba'ee ittiin Oromoo doorsisaa jechuudha.
bagayyuu akkas taateen dhufin bagayyuu si argine. እንኳን ማንነት ተጋለጠ እንዲህ አይነት ማንነት ባይኖር ኖሮ ኦሮሞን ጋራ ላፈ ቤክታ ኦሮሞን ጋራ ላፋ ተማ ጋፋማ ጫሉን ይሪያ ኪያ ጫሉ ወጅኒኑ ማሎ ጋፋ ጀነ ጀቱዛና ኦሮሞ ከነ ስላ ጎወምሱን እንደንዳማ ቱሪ ጎወምፋሜራ ለ ኦሮሞን ኦቶ gara laafessa ta'uu baate Oromoon otoo gowwoomfamuu baate odoo Oromoon saba gara biraa ta'e taayitaa dabarsee ilmaan OPDO ilmaan wayyaanitti dabarsee hin kennu ture haabadaan odoo jala ciisaniyyuu garraamummaan Oromoo gara laafessummaan Oromoo yoo otoo akka kanatti ate Oromootti dhiyaachuu baatte amma tokko waan nurraa buufate waa Oromoo irraa buufata turte argitee mootummaan tokko biyya tokkoof waa hunda tokko itti gaafatama qaba lama biyya tokkoof akka abbaa fi akka haadhaatti biyya keessa jiraannu kanatti argina amuyyuu seenaa biyyoota adda addaa hin arga mootummaan tokko gaafa mootummaa ta'ee as bahu akka abbaa akka haadhaa ta'ee as baha. Garuu Dr. Abiyyi akka sana otoo hin taane dantaa barcummaa irra taa'uu sana qofa kanaati isaa yeroo inni umuriin isaa waggaa 7 irra gdeessan abjoofteef sana irra taa'ee warra isa fakkaatu jiraachisuu fi seenaa warra inni hawwuuf inni nugusa taata jedhamee nugusummaan warra Abisiiniyaa duraan turan bara Miniliki Itoophiyaa hammattee nugusa ta'an bara sanarraa kaasetti ijaaruu fi dhufee jechuudha. Saba akka Oromootii fi Oromoodhaaf akka abbaa akka haadha odoo hin taane akka diinaa ta'ee dhufee jechuudha. Maaliif warri kun sirna san hin barbaadan. Saboonni kun sirni sun isaaniif diina. Kanaaf akka abbaa akka haadhaa ta'ee dhufuu dhiiseti mootummaan akkasitti ilaalama. Inni immoo bineensa nama nyaatu ta'ee bineensa warra kanaan dura bineensa harka namaa muran sana ta'ee Oromoo bulchuudhaaf dhufee Oromoo bulchaa jira jechuudha. Kanaaf inni kun akka kanatti ifa ta'uun isaa du'a Haacaaluu guyyaa lama awwaalcha Haacaaluu guyyaa lama booda akka kanatti ati Oromootti gadi bahuun isaa Oromoodhaaf waan gaariidha bakka ati jirtu sana si hubachiisa sirriitti si hubataa jechuudha. Isa duraanitirraa ajjechaa ta'ee waan ta'e kana hundumarrayyuu jechuudha. Dhugumaan akka kanatti ni bulchaa akka kanatti cabsee itti fufee dachaadhaan lafarraa haxaa'ee bulchaa isa waan itti deemnu waan ta'eef hinuma argina. Garuu wanni tokko wanti ifa ta'ee mul'ate tokko qawween uummata kana akka moone seenaa yeroo gabaabaati. Oromoon immoo waan inni barbaadu sanaa as wasaka kosii ati as ittiin qabattee ittiin deemtu bilisiginnaa maddamar jettee ittiin deemtu kana otoo hin taane Oromoon akka sabaatti Oromiyaan akka biyyaatti afaan isaa aadaa isaa biyya isaa keessatti ittiin jiraachuudhaaf har'a odoo hin ta'in qaata waggaa 50 dura murteeffateeti qabsoo kan jalqabe. Qabsoo sun immoo huutee as jalaan geessee funyaaniin isin baatee garuu bakka garraamummaa Oromoo sanatti nu harkaa baate. Amma bakka garraamummaa sana qofa fooyyeffachuun kan nurra jiru jechuudha. Oromoon kan fooyyeffachuun isarra jiraatu Oromoon akka sabaatitti bakka garraamummaa sana abbaan barbaade afaan damma dibatee dhufee yoo haasa'e lakkiin hambaaftu jechuu danda'utu isarra jiraata. Amma mootummaa ofiin murteeffatee ofiin filatee
Itoophiyaa armatana Itoophiyaa tana wajjin nan bulamoo Oromoo tanan bilisa baafadhaa jedhee murteeffachuu qaba. Har'a Oromoon kan gochuu qabu barabaraan mootummoota Abisiiniyaatiin nyaatamuurra Oromoo mootummaa mataa isaa ijaarratee jiraachuutu furmaata. Inni kun isa maayiiti. Inni ammaa kun isa maayiiti. Maqaa isaatiin isaaniitiin kakatanii Itoophiyaa tanas Oromoos wajjin jiraanna jedhanii isaanifuu waameeqa jedhanii waameeqa waadaa siranii as garagalaniit Oromoo nyaatan. As garagalaniit Oromoo cidhan. As garagalaniit bahagala nu dhoowwani dubbachuu nu dhoowwani. Oromoon akkatti dubbatudha. Oromoon akkatti bahee galu dhabe. Oromoon Finfinnee keessatti akkatti bahee galu dhabe du'ee ajjeefameeti har'a afaan Oromoo dubbachaa Finfinnee keessa deemuun hin danda'amu. Kanaaf asirratti dhaabbachuudha qabama. Kana booda inni kun isa maayii ta'uudhatu sarra jiraata. Isa maayii ta'uutu sarra jiraata. Oromiyaa keessatti ni'oo nafxanyaa wajjin jiraachuun akka rakkoon ni'oo nafxanyaa jechaa jirra nafxanyaadha jechaa jirra malee warra har'aa uummata Oromoo haaduudhaan yuunivarsiitii keessatti mana barumsaa keessatti qalaa jiru Finfinnee magaalota Oromiyaa keessatti adamsaa jiru maqaa Jaanoy Saatanaa ufitti baafatee uummata Oromoo adamsaa lafarraa fixaa jiru kana jechaa jirra malee uummata Amaaraa kan biyya isaatirra kan biyya Oromiyaa keessa nagaadhaan jiraatu miti. Kana namuyyuu adda baasee sagalee isaa ol kaasee dubbachuutu sarra jiraata. Dr. Abiy tumsa waammate leengadda miidiyaatti gadi ba'ee warri inni tumsa baafate waammate miidiyaa isaat faadha. Itiyoo 360 Abbaay miidiyaa torban kana egaa gaafa inni waan sana gadi afuura baafate duraallee waan tokko isa kan keekaa turan Abbaay miidiyaan suffaan waraana kan ta'e waan tokko kan keekaa turan fuula isaanii guutummaan guututti Oromootti garagalfatan. Fuula isaanii guutummaan guututti Jawaaritti garagalfatan Baqqalaa Garbaatti garagalfatan. Isaan har'a warra Oromoof dhimmu ta'anii du'a Hacaaluuf quuqamanii warri bara Hacaaluun waa'ee Minilik gaafa dubbatu seeratti haa dhiyaatu haa fannifamu warra jechaa turedha miidiyaa isaaniitti irratti. Har'a isaan isaa Oromoodhaaf dhimmaa ta'aniit Oromoota Waaqayyo itti duuche affeeraniit Oromoo irratti dura banaa jiranii. Oromoo gargar qooduu irratti Oromoo wal nyaachisuu irratti duula bal'aa banaa jiranii jechuudha. Amma inni kun gahuu qabaata Oromoo. Oromoo akka kanatti jiraachuu hin danda'u warra kanaa wajjiniin. Inuma hin taane, inuma hin dandeenye, hin danda'amu. Addunyaan akkanatti jiraattu hin jirtu. Saba kanarra sabni addunyaa akka Oromootitti nyaatamaa gubachaa ajjeefamaa jiraate hin jiru. Saamamaa ajjeefamaa jiraate hin jiru addunyaa kanarra. Oromoon kun maaluma balleesse jedhe Hacaaluun. Biyyattii tana daangadhaa haga daangatitti irratti wareegamee eeguudhaan alatti Oromoon maaluma balleesse maaliif adamfama maaliif jibbama maaliif arrafama maaliif salphata. Namni argitanii yoo waan sodaatu tokkollee dhabe waan isa uumetu jira isa sodaatu. Har'a nafxanyaan yoo ofirraa folqattee haasoftu Finfinneen kan Oromootii miti lafa Amaaraatii sin jedhe. Jarana daseetii wayiitii lafti tun. Yeekkaadha moo guullalleedha moo birbirsa goorooti moo maqaa Amaaraa kan qabaataa ture. Har'a piyaasaa jedhanii afaan Faranjii afaan Xaaliyaaniitiin waamani. Markaatoo jedhanii afaan Xaaliyaaniitiin waamani. Kan Xaaliyaanii maqaa itti moggaafte. Lafti kun lafti piyaasaa kun birbirsa gooroodha. Jedheeti Oromoon kan waamataa ture. Agamsa jedheeti markaatoo kan waamataa ture. Lafa kanarraa buqqisee ari'ee Minilik uummata kana ajjeesee kan immoo jalaa baqatee Oromootti baqatee. Isa kana keessa tar'allee Oromoon ajjeefamaa jira. Isa kana keessa tar'allee Oromoon qalamaa jira. Maaliif? Jarana waliin hin jiraannu hin jenne. Yoo xinnaate bar biyya magaala tana nutuu bishaan obaasa. Nutuu nyaata dhiyeessafii jira.
akka biyyaatitti illee dhiisa moo gara biraatiin balma lafti Oromoo ta'uun irratti ajjeefamuun irratti qalamuun ariyamuun akkuma jirutti ta'e yoo xinnaate bara har'a Finfinneen Oromootu bishaan obaasaa nyaata dhiyeessaa fi kosiisan immoo nurratti gatu waan ittiin Oromootti shawwadaa turan liyyuu xiqqina seenan sana. Inni kuni ka'uu qabaan kan biraati miti barama kam inni kuni ka'uu qabaan har'a dura akkamii. Inni kuni ka'uu qabaadhaa miti silaa har'a jarri kun otoo beekani lafa kanatti horree badhaanne irra jirra irratti qabeenya qabna irratti dhala qabna keessa jiraanna. Magaalitu magaala Oromooti. Magaala kana keessatti afaan Oromoo babal'atu. Manni barumsaa Finfinnee keessatti banamee jiru akkuma afaan Amaaraa haa kennamu. Ummata kana wajjin nuudha isa darbe dhiifama gaafannee nagaa wajjin jiraannan otoo jiru. Duula bal'aa Oromoo kana keessa ari'uudhaan warra nurratti duulanii nu faccisan warra nu maccaasisaa jiran tumsa gaafatee har'a tumsa gaarii babbareedaa tokko kennaafii jiru. Miidiyaa Oromoo cufee miidiyaa Oromoo miidiyaa sabaa fi sablammii kan Oromoo miidiyaa OMN. OMN ሚዲያ ሰባቢ ሰብለሚት የዛሬ የኦሮሞ ሚዲያ መዘጋት የኦሮሞ አንደበት መዘጋት ብቻ አይደለም። የኦሮሞ አፍ መዘጋት ብቻ አይደለም። የኦሮሞን ጆሮ መድፈን ብቻ አይደለም። የዛ ሀገር የብሔር ብሔረሰቦች ከኒዮ ነፍጠኞች በስተቀር ለአማራም እየሰራ ነው፣ ለትግራይም ይሰራል፣ ለሁሉም ለዚህ ለ80 582 ለሚባሉት ብሔር ብሔረሰቦች የሚሰራ ሚዲያ ነው የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ። ትልቁ ነገር አሁን የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ የተጠመደና እንደዚህ አይነት ወንጀል እየተሰበሰበበት ያለው የዚህ የብሔር ብሔረሰቦች አፍ ስለሆነ ጆሮ ስለሆነ አይን ስለሆነ ነው። የነሱ ጠላት የሆነው ደግሞ በዶክተር አብይ መንግስት ተደግፎ በኦሮሞ ላይ ዘመቻ ከፍቷል። ይሄንን ነገር ኦሮሞም የብሔር ብሔረሰቦች ለእውነታ የቆማችሁት አንድ ላይ መፋለም አለብን። አንድ ላይ መፋለም አለብን። በምትኩ እዛ ሀገር ውስጥ በኦሮሞ ላይ ፕሮፓጋንዳና የዘር ጥላቻ እየነዙ ያሉት እንደነ ኢሳት እንደነ ኢትዮ 60 ከዛ ሀገር እንዲወጡ ማስደረግ አለባችሁ የብሔር ብሔረሰቦች ማለት ነው። በእነዚህ ሰዎች ሚዲያ የሚመጣው የዛ ሀገር ላይ የሚመጣው አደጋ የሚመለስ አይደለም። ኦኤምኤን አስታራቂ ነበር። ኦኤምኤን አስተማሪ ነበር። ዛሬ ወንጀለኛ ያደረጉት ማለት ነው። ዛሬ ወንጀለኛ የሆነው ኦኤምኤን የዛ ሀገር የነጻነት አስተማሪ ነበር። የነጻ ፕሬስ አስተማሪ ነበር። ነጻ ፕሬስ እንዴት እንደሚሰራ ምን ላይ ተንተርሶ መስራት እንዳለበት የሚያስተምር ነበር የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ። የብሔር ብሔረሰቦችም እንደዚህ ነው የሚያውቁት። እኛም እንደዚህ ነው የምናውቀው። ዓለምም እንደዛ ነው የሚያውቀው። ስለዚህ የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ተዘግቶ ኢሳትና ኢትዮ 360 አባይ ሚዲያ እዛ ሀገር ውስጥ በእንደዚህ ባለው ሁኔታ መቀጠሉ የሁላችንም ውርደት ነው የሚለው። የሁላችንም የብሔር ብሔረሰቦች ውርደት ነው። ይሄንን እዚህ ላይ አበቃና ሌላው በዚህ ሰሞኑን እየተደረገ ስላለው ሰላማዊ ሰልፍ ተቃውሞ ተመልክቶ ትንሽ መልእክት ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ኡመኒ ኬኛ ኦሮሞን ገላታ ጉዳዳ ቀብዱ አሜሪካ ኩታሌ ሁንዱማ ኬሰቲ ሰገሌ አጫሉ ሰገሌ ሆገኖታ ኬኛ ሰገሌ ጀዋር መሐመድ ታተኒ ጉያ ቶርባን tokko guutuu mormii itti fufuun keessan Oromoo biyya keessa jiruuf Oromoo ajjeefamaa jiruuf Oromoo bakka hunda jiruuf hamilee fi
egeree teenya bilisummaa teenyaaf hidhannee ka'uu keenya agarsiisa. Isa kanaaf warri ba'aa jirtan haga yoonatti warri falmaa jirtan galata guddaadha qabdu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf bilisummaan teenya fagoo miti. Yoo akkatti bilisoomnutti itti beekne wanti amma lafarratti hojjetamaa jiru bilisummaa teenyaaf fagoo irra hin jiru jechuudha. Kanaaf inni kun jabaatee itti fufuudha qabu addeen cikin. Oromoon alaa galuun isarra hin jiru. Oromoon har'a Hacaaluu dhabuutti hin madoofne hin jiru. Oromoon har'a wareegama Hacaaluutitti hin salphanne hin jiru. Oromoon har'a mataa keenyatti Hacaaluun dhuguma du'eerayii jennee gaaffii deebii argachuu dhabne ta'uu keenya Oromoon hundi akka kana keessa akka jiraatu abdii guddaan qaba. Nama akkasii dhabne Hacaaluu bara baraan nama irraanfatamu miti. Hacaaluun hamma gumaan isaa bahutti Oromoon manatti galuun qabu. Oromoon irriiba nagaa rafuun qabu. Rafuullee hin danda'u. Oromoon Oromoo ta'e ajjeechaa Hacaaluu fi waan Hacaaluu irratti ta'e galee rafuullee hin danda'u. Lafurree irriiba gaarii miti kan rafu. Ofirraa waan an beekuuf jechuudha. Har'a Jawaar mana hidhaa keessa jira. Jawaar har'a otoo mana hidhaa keessa jiraachuu baate maal faa godhaa laata? Har'a odoo Kiyyoo Abiyyiin xaxeef sakaalamuu baate loggomamuu baate maal faa dubbataa iyyuu laata? Kana tilmaama. Inni kun alaa nama hin galchu. Inni kun irriiba raffisee nama hin bulchu. Jawaar wareegamuu Hacaaluutii miti. Kan nama kamiituyyuu halkanii guyyaa irratti hojjeteet ifa nama baasisu ture. Har'a silaa meeqa addunyaa cinqisiisee ture jechuudha. Kanaaf isas Kiyyoo keessa galchan. Inni kun manatti nama hin galchu. Oromoon akkuma jalqabdan kanatti keessumaa'u dhaloonni haaraan ilmaan Oromoo dhaloonni qubee biyya alaa kana jirtan isinitti hin boonne. Dhuguma warri baqatan qabsaa'ota Oromooti. Dhugumaan warra Oromoodhaaf madaa'an. Dhugumaaf warra Oromoof madaa'anii isin godhatanii akka Oromootti isin guddisan. Har'a mudhii keessan hidhattanii qeerroo fi qarreen Ameerikaa, Awurooppaa, biyyoota adda addaatti arginu kuni mudhii keessan hidhattanii bakka abbootii keessanii buutanii sagalee ta'aa jirtan. Inni kun hamilee haga kana hin jenne nutti horee jira, Oromootti horee jira. Qabsoon Oromoo duubatti hin deebitu. Amma wanti ani karadhu akkuma kanatti itti hafuudha. Akkuma kanatti itti hafuuf qabsoo abbootii keessan irraa dhaaltan aadaan biyya ormaa otoo isin hin dhuunfanne wanti adiin biyya faranjii otoo isin gowwomsine aadaa Oromoo qabattanii qabsoo Oromootiin bilchaattanii abbootii keessan jalatti guddattanii har'a falmii agarsiisaa jirtanii jechuudha. Halkan edaa kan hin rafne gaafan Hacaaluun darbuu isaa dhaga'ee gaaddisaan hin rafu. Gidduu kan ammoo hiriira deemaa jiru kan ammoo magaalota hundumatti hordofaa jira. Hiriira deemaa jiru kana keessatti kan irra caala na gammachiise dhaloonni Oromoo, dhaloonni haaraan
qarree fi qeerroon hamileen isin qabdanii fi kutannoon isin qabdanii fi waan isin mormiin isin itti jirtan naqubse kana booda waanan duubatti shakku biyya alaa kanaatirraa biraati hawwuun jiru jechuudha. Oromoo sababa adda addaatiin adda qoqqoodame sababa jaarmiyaatiin adda qoqqoodame walirraa fagaate mataa walitti qabaa jirtanii jabaadhaan jedhe. Isa kana afaan keessatti argaa jira jechuudha. Isa kana afaan isa qeerroon biyyatti gandaan amantiin waan Oromiyaa guutuu tokko ta'ee harka isaa duwwaa wayyaanee harka kennachiise sana asirratti mallattoo sanaan agarsiiftanii jechuudha. Guyyootii darban kana biyya keessatti qeerroon maalitti akka jiru argaa hin jirru. Maaliif intarneetiin cufameera bilbilaan kan namaa wajjin haasa'aa jirru. Akka isin akka hiriira wajjin hiriirtan kanatti hiriira bakka adda addaa argaa hin jirru jechuudha. Sababni isaa loltuun Abiyyii fi waraanni xaxee qabee jira. Miidiyaan cufamee jira. Kanaaf argaa hin jirru. Isaanii wajjiniin laayinii tokkorra yookaan sarara tokkorra jiraachuu nu agarsiiftanii baay'ee galatoomaa jedha jechuudha. Kuni abdii guddaadha. Ani Awurooppaa biyya Noorween jiraadha. Hiriirri fuuldura keenya kana amma waamama jira gaafa torbaa facaasaa fuuldura keenyaa kana jechuudha. Oromoon biyya Noorwee jirtan itti gaafatama guddaadha qabdu. Itti gaafatama seenaa guddaadha qabdu. Biyya Noorwee akka waliigalaatitti. Dr. Abiy har'a uffata reenjarii militarii uffatee Oromoo doorsisu kuni biyya kanatti badhaasa fudhate. Badhaasa addunyaa badhaasa guddaa Nobel Prize looreetiidha hambara kanaa. Namichi kaleessa yeroo adda addaa uffata militarii uffatee waraana Oromoo irratti labsu kuni biyya kana keessatti badhaasa fudhate. Badhaasni kun nama nagaa mootummaa nagaa buuseef kennama. Mootummaa dimokiraasii biyyatti dagaagseef kennama. Badhaasni kuni warra miidiyaa bilisaa biyya keessatti dagaagseef kennama. Har'a OMN maalitti jiru hin beektan. Badhaasni kun badhaasa nagaatii jechuudha. Abiyyi irra Oromoo shororkeessaa jira. Kan fagoo hin naqina. Mallattoon humni kaleessa agarsiise kun Oromoo isa qabsaa'ee asiin isa gahe. Oromoo ofii wareegamee isa masaraa inni barbaadu sana isa seensise. Waraana irratti dhaadatee jechuudha. Waraana labsee jechuudha. Mootummaan maqaa nagaa buusetiin badhaasa addunyaa fudhate tokko yoo waan akkasii kana godhu namuyyuu otoo oolee hin bulin awutomaatikaalii ri'aakti gochuudha qaba. Oromoon biyya Noorwee jiraattan warri simattaniillee keessummeessitan gammachuullee irraa qabdan hangaafa sana mufaatiillee agarsiiftan biyya Noorwee kana keessa warri jirtan har'a badhaasa isaa sanaan warri gammattan sun hin saalfattammoo itti qaanoftammoo hin gammaddu itti gammaddammoo itti saalfattan laata. Isinillee fuula dura kana arginaa jechuudha. Isinillee fuula dura kana argina. Kanaaf mormiin biyya Noorwee irraa eegamu mormii addaati jechuudha. Mormii addaati kan irraa eegamu jechuudha. Kanaaf Oromoon biyya Noorwee jirtan haga isinii danda'ametti waan harkaa qabdan lafa gootanii waan harkaa qabdan waan itti rakkattan dhiiftanii kan kana caalu hin jiruuti.
hiriira Norway kanarratti akka argamtan akka sagalee uummata kanaa agarsiiftan dhageessiftan akka Hacaaluudhaaf sagalee taatan akka Jawaariif sagalee taatan waamicha isinii godha jechuudha. Yoo kana gochuu hanqanne seenatu itti nu gaafata. Seenatu itti nu gaafata. Silaa har'a hundumti keenya yuu ega guyyaa Jawaariidhaan ega guyyaa Hacaaluun addunyaa kanarraa ajjeesanii balbala warra Nobel Prize sana dura buluutu nurra ture. Bitti tun rakkoodha. Sababa dhukkuba ammaa kanaan baay'ee siriyeesiidha biyyi kuni. Haa ta'u kun hin danda'amne. Amma garuu hiriirri eeyyamamee jira. Hiriirri waan eeyyamamee jiruuf guyyaa hiriiraa kanatti harka keessan waan harkaa qabdan lafa gootanii hiriira kanarraa akka qooda fudhattan. Waamicha lammummaan isinii dabarsa. Waamicha seenatan isinii dabarsa. Namichi egaa badhaasa nagaa fudhate waggaa hin guunnetu uffata militarii uffatee gadi ba'ee Oromoo doorsisaa jira jechuudha. Oromoo doorsisa waraana labsaa jira jechuudha. Inni kun yoo isinii liqimfame waan gaarii. Beektu otoo biyya jiraatanii har'a namni baay'een Hacaaluu wajjin otoo wareegamee hin filata dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'eenis wajjin wareegamee jira. Kichuu meeqa kutanii reenfa isaa amboo ciibsanii ambootti ijoollee meeqa fitan. Gaafa inni du'e namoota meeqatu dhume. Lubbuu namoota 100 oliiti kan wareegame sababa Hacaaluutiin. Amma kan nurraa eegamu hiriira gaafa torbaa afaan Nooshkitiin tishdaaq isa jedhan sana jechuudha. Facaasaa nu biratti facaasaa jedhanii akka hirraa hin hafne waamicha Oromummaa isinii godhaa. Isa kana asumatti fixeen wanti immoo as na deebisu yoo jiraate as deebi'a. Akkuma kootitti naa fudhaa dhaamsa koo. Kana ediit godhee kan achi gaggaragalchee kan as gaggaragalchee isiniif hin dhiyeessu waan garaa koo keessa jiruu fi waan garaa koo na gubuu fi mataa kootti dhukkuba ta'een isinii dabarsee waan natti dhaga'ameen dubbadhee. Kanaaf nurraa hin oolina. Galatooma.